Maqaan kiyyaa Saafii Adam jedhama. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Naaqee Naga'oo keessatti dhaladhee guddadhe. Warroota gargaarsa sii godhantu jira biyya adda addaa irraa qaamaan illee argamnee si bira dhaabachuu baannu yaadaan si bira jirraa jechuudha. Anwaar Kadir Ingiliiz irraa, Yaasin Umar Ingiliiz irraa, Ridwaan Kamaal Qatar irraa, Ahmad Kamaal Qatar irraa, akkasuma Zubeer Qatar irraa, Abduu Hajji Abdaa Qatar irraa, Yaman Abdallaa Qatar irraa, Taajuu Kadir Qatar irraa. Warroota qaamaan illee si bira dhabamnu yaadaan si bira jirti jedhanii gargaarsa maallaqaa si godhanidha. Warroota maallaqaan si gargaaranidha. Mee maal jettan jarkan? Ani baay'ee galateeffadha. Isaan na jajjabeessuun isaanii baay'ee hamilee baay'ee natti horee jira. Isaan ammoo dura biyya isaanii adeemu mallayni isaan na gargaaran na bira geettee jirti. Harka keenya gahee jira. Galanni isaanii bilisummaa haa ta'u hawwii kiyya naa dhugoomsanii jirani. Lammaffaa irratti ammoo iyyuu dhageettiiyyuu hagana edaan biyya keenya irratti osoo hin taane biyya bidhaa keessatti illee hagana xiqqoo maqaan biyya keenyaa waamamuun kun waan guddaadha. Isallee akka waamamtee dhageessisee jira waan ta'eef isaan galateeffachuu barbaada. Galanni isaanii bilisummaadha. Hawwii kiyya baay'ee naawwannaadhanii jiran waan ta'eef baay'ee galateeffadha. Galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jettan warroonni itti beektuu fi kan hin beeknellee. Kan beekuu fi kan hin beeknellee warrootni amma na gargaaran hundinuu baay'ee